Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan isin jaallatu, Waaqayyoon Abbaa keenyaa, Uumaa keenyaa kan jaallattanii, maqaa Gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoositiin nagaan isiniin jedhaa akkam jirtu, akka biyyoota keessanii, Amiin. Waaqayyoon Abbaan jaalala. Abbaan dhiifamaa akka cubbuu keenyaa akka balleessaa keenyaa ilaalee osoo nutti hin eekamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo Waaqayyoon nuuf eeyyamee jiraatii guyyaa har'aa kutaa isa jalqabaa dubbii Kiristoos nagara Kiristoos isa jedhu wajjin ilaalla. Faarsaa haarawaa tokko isinaaf firu. Egaa maatii Waaqayyoo akkuma yeroo darbe wajjin ilaallee seensa dubbii Kiristoos isa jedhu keessatti namoonni maqaa Waaqayyootiin yookiin maqaa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositiin hin kufne eebbifamaadha isa jedhuu fi maqaa Gooftaa keenya Iyyasuusitiin immoo warroonni daldalan addunyaa kanarratti akka deddeebi'aa akka jiran wajjin ilaallee wantoota muraasa isaa akkamitti akka itti fufuu akka qabnu wajjin ilaallee turre jechuudha. Maarree har'ammaa garuma seensa keenyatti deebina jechuudha. Dubbii Kiristoos nagara Kiristoos kana jechuun waa'ee Kiristoos haasofna jechuudha. Walumaa galatti ilaalcha addunyaan tuni uumaa keenya Kiristoos irratti qabdu maal fakkaata isa jedhuun wal qabatee guyyaa har'aa hanga dandeenyu jechuudha wajjin adeemna. Itti fufa koorsiin kuni yoo nuti dadhabnee dhaabnee irratti wanta dhaabatu miti jechuudha. Itti fufa koorsichi itti fufa. Kanaafiyyuu mee har'aa mata dureen isa kana jalatti dubbii Kiristoos isa jedhu jalatti Iyyasuus Kiristoos eenyu isa jedhuun haa kaafnu. Wanti isin ajaa'ibu maqaa kana yookiin maqaa Gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos isa jedhu kana kitaabni qulqulluun maal jedha? Kitaabni qulqulluun akkamitti nutti himama? Isa jedhurraani Iyyasuus Kiristoos eenyu yoon jedhu isin hin beektanii jechuu kootiif kiristaanota. Maaliifuu maqaa isaatiin kiristaanota jedhamne waan ta'eef Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu amannee cuuphamne waan ta'eef laphee keessan keessa Hafuura Qulqulluutu jira waan ta'eef Kiristoosin hin beektu. Garuu addunyaan keessa jiraannu tuni Kiristoos akkamitti hubatteerti? Nu'umtuyyuu warroonni Kiristoos fudhanne jennu. Warroonni Kiristoos waaqessina jennu Kiristoosin akkamitti fudhanne? Kitaabni qulqulluun maal jedhaa? Duuka bu'oonni Gooftaa immoo maal jedhaniiti barsiisan? Maaliifuu Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti maal jedhe Gooftaan keenyaa gara biyya lafaatti deemaa. Handaara biyya lafaa hunduma jechuudha deemaa. Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluudhaan cuubuudhaan barsiisuudhaan duuka bu'oota koo taasisaa jedheenii jira. Egaa erga kana jedheeniin boodatti duuka bu'oonni Hafuura Qulqulluu gaafa guyyaa 50ffaa erga fudhataniin boodatti waa'ee Kiristoos maal jedhanii barsiisan? Wangeelonni arfan Maatiyoos, Maarqoos, Luqaas, Yohaannis waa'ee Kiristoos maal jedhee dubbate? Raajiin hoo maal jedhamee jira? Isa jedhu wajjin ilaallaa jechuudha walumaa galatti jechuudha. Isa kana
ilaaluudhaaf dhaloonni gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos meeqaa isa jedhu saniin yoo ilaalle dhaloonni gooftaa keenyaa uumaa keenyaa Yesus Kiristoos lamaadha. Maal jechuudha? Osoo addunyaan kun hin uumamin addunyaan amma nuti arginu tuni maaliifuu waaqayyoodhaaf yeroonis iddoonis hin malu waaqayyoodhaaf. Waaqayyoon iddoo kana jira iddoo kana hin jiru hin jedhamu. Waaqayyoon yeroo kana uumamee yeroo kana argames hin jedhamu. Maaliifuu waaqayyoon maal dursa waan ta'eef yeroo fi iddoo dursa waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u garuu kitaabni qulqulluun akka nuuf ibsutti osoo addunyaan hin uumaminiin dura haadha malee abbaa irraa dhalatee jedha. Eenyuun? Gooftaan keenya Yesus Kiristoos. Maal malee? Haadha malee abbaarraa. Maalidha wanti kun yoo jennu immoo iccitiidha jechuudha. Iccitii jechuun maal jechuudha? Hanga beekumsa keenyaa hanga waaqayyo nuuf ibsee waan kana dubbanna malee nuti beekumsa olitti hin deemnu jechuudha. Amantiidhaan fudhanna. Maal jedha isinitti fakkaatee Faarsaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti akkana jedha. Ani mootichi seerata waaqayyoo himuufan jira. Inni anaan ati ilma kooti ani har'ani si dhalee jedha. Maal jedha Amaariffaan? ትእዛዙን እናገራለሁ እግዚአብሔርም አለኝ አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወለድኩ jedha. Kanaafuu addunyaan kun osoo hin uumamin haadha malee abbaarraa kan dhalate gooftaa keenya Yesus Kiristoos jechuudha. Dhaloonni inni lammaffaan immoo abbaa malee haadharraa dhalateedha. Amma isa kana keessatti waaqayyo maaliif nama ta'e? Yookiin waaqayyo maaliif foon namaa uffateedha? Addunyaan kun waa'ee waaqayyoo kan itti hubachuu ishee rakkise. Inni guddaan maalidha yoonaan jettanii dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos fudhachuu dhabuu isheeti. Maal jechuudha? Waaqayyoon akkamitti dhalata? Amma warra musliimotaa yoo ilaaltanii waaqni hin dhalatu, waaqni hin nyaatu, waaqni hin rafu akkasitti dubbatu. Maal jechuudha? Waaqni nama ta'e, namni waaqa ta'e isa jennu maal jechuudha? Yoo jedhu waaqayyo maaliif nama ta'e? እግዚአብሔር ለምን ሰው ሆነ? waaqayyo jalqaba namaa miti waaqayyo kan ta'e. Waaqayyotu nama ta'e. Wanti hubatamuu qabu immoo waaqayyoodhaaf wanti hin danda'amne hin jiru. Cubbuun alatti wanti waaqayyoodhaaf hin danda'amne hin jiru kana kiristaanonni hubachuu qabna jechuudha. Gaafiin kun sirriitti hubatamuu qaba. Waaqayyo maaliif nama ta'e? Kana sirriitti beekuu qabna jechuudha. Waaqayyo amalummaa miti. Nama ta'uun amalummaa waaqayyooti miti. Maaliifuu waaqayyo yookiin malakootiin hin mul'atu, hin qaqqabamu, iddoon hin murtaa'uu fi waaqayyoon iddoon hin murtoofneef hin qaqqabamne kanatu qaqqabamee mul'ate jechuudha. Kanaaf amala waaqayyoo kan hin taane kana amala namaa akka uffatu kan taasise immoo maalidha? Yoo jennee akkuma jalqabaa dubbii fayyinaa keessatti ilaalle waa'ee kufaatii ilma namaa ilaallee turre. Keessattuu kufaatii Addaamiin wal qabatee jechuudha. Addaam waaqayyo Addaamii Hewaan wanta isaan barbaachisu hundumaa erga guutee fi booda biyyee lafaarraa harka isaatiin tolchee hafuura jireenyaa itti baafachuudhaan fakkeenya isaatiin isaan uume uumamtoota biyya lafaa kanarra jiran irratti aangoo akka kenneef seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti dubbata. Akkuma kanaan dura ilaalle jechuudha. Namni kabajamaan kun namni uumamtoota 22 keessaa adda ta'ee hafuurri jireenyaa itti baafatamee tolfamee iddoo kabajaa kaawwame kuni maal ta'e hin kufee jechuudha. Eenyutu kufee?
Addaamii fi Hewaan hin kufan. Addaamii fi Hewaan kufuun isaanii dhalli namaa hundiyyuu gannatii ba'eetoo akka kufu taasise jechuudha. Biyya isaanii edan gannata yookiin biyya jannata waaqayyoon keessatti uume sanii ba'anii jechuudha. Amma immoo kiristaanonni yeroo baay'ee wanti nuti hubachuu qabnu waaqayyoon nama ta'uu kan isa barbaachiseef nama ofiisaatii uumee kabajee nama jaalatu kanatu jalaa badee jechuudha. Namni jaalatu kun namni inni kabaju kun jalaa waan badeef waaqayyoon amala namaasa dhuffatee amaluma namaasa dhuffatee nama san fayyisuu barbaade jechuudha. Sababa inni dhalatee maalidhaaf dhalate yoo jenne ilmaan namaa fayyisuuf dhalate jechuudha. Maalidhaafi waaqayyoon immoo idduma sanitti kottuu gannatitti deebi'i hin jedhuun yoo jenne amalli waaqayyoo saniin eeyyamuudha. Maaliifuu jalqaba maal jedheeniira? Du'a bara baraa duuta jedheenii jira. Erga du'a bara baraa duuta jedheenitti Addaamiin dirqama du'a bara baraa du'uu qaba jechuudha. Muka kana yoo nyaatte du'a bara baraa duuta jedheeniira. Waaqayyoon immoo erga dubbatetti wanti sun irraa raawwatama du'a bara baraa du'uu qaba jechuudha Addaam. Erga Addaam du'a bara baraa du'a ta'e immoo wanti biraa immoo maaltu dhufe garananii waaqayyoon immoo jaalala daangaa hin qabne ilmaan namaatiif immoo qaba jechuudha. Wantoonni kuniin wal faana dhufan jechuudha. Amalli waaqayyoon akka kottuu gannatitti deebi'i jechuudhaaf amalli waaqayyoo hin eeyyamu. Maaliifuu du'a bara baraa duuta jedheeniira. Waaqayyoon immoo waan dubbate irra deebi'ee hin shaaru. Akka namoota akka beektota biyya lafaa akkasii miti waaqayyoon. Amalli waaqayyoo sanii miti. Asiin immoo waaqayyoon eenyuun jaalata? Nama jaalata. Kanaaf maal gochuu qaba ree? Nama fakkaatee dhufee ilmaan namaa fayyisuu qaba jechuudha waaqayyoon. Akkuma dubbii fayyinaa keessatti ilaalle ergamoonnis raajonnis aarsaawwan kaakuu moofaa keessatti raawwataman hundi isaaniituyyuu ilmaan namaa fayyisuu hin dandeenye. Sababni isaa immoo waaqayyo kan murteessu uumamtoonni kaasuu hin danda'an. Waaqayyoon murteesse taana murteesseera. Waaqayyoon gannat gali taajnaan gannat galuu hin danda'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni fannoo irratti fannifamu inni fannifame suni gaafa dhufaatii mootummaa keetii na yaadadhu jedhe. Ilaalaa akka seera biyya lafaatitti namni kun bilisa ba'uu hin qabu. Garuu waaqayyoodhaaf wanti hin danda'amne waan jiruuf kottuu gannat gali jennaan gannat galeera jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee fayyinaa irratti namoonni hojii waaqayyoo keessa seenanii borcuu barbaadu. Waa'een fayyinaa waaqayyoo argaa jira. Si'oolii galchuu, jannata galchuu isa waaqayyootu beeka. Hojii waaqayyoo keessa nuti seenuu hin qabnu. Kitaabni qulqulluun garuu kan nuun jedhu beekuu hubachuun nu kiristaanota irraa eegama jechuudha. Kanaafuu waaqayyoon nama kan itti ta'e nama yakkamaa san, nama balleesse san dhiifama isaa gochuudhaaf nama ta'e jechuudha. Dubbii fayyinaa keessatti akkuma ilaalle nama fayyisuudhaaf yoo xiqqaate ulaagaalee 4 guutuu qabaa jenna. Inni jalqabaa maal ta'uu qabani? Nama ta'uu qabani. Maaliifuu kan dogongore nama waan ta'eef. Lammaffaan immoo du'uu qabaa jenne. Maal waan ta'eef? Du'atu namarratti murtaa'e waan ta'eef. Sadaffaan immoo du'a moo'ee ka'uu qabaa jenne. Du'a moo'ee yoo hin kaane ofiifuu hin kaane waan ta'eef nama maal gochuu hin danda'u? Fayyisuu hin danda'u. Raajonni baay'een du'anii jiru. Akka Abrahaam, akka Isaaq, Yaaqoob kan jennu raajonni baay'een boqotanii jiru. Ka'uu hin dandeenye. Isaanillee ibidda si'oolii dhandhamanii jiru jechuudha. Arfaffaa irratti immoo qulqullummaa amalummaa kan cubbuun isaaf hin malle arfaffaan jechuudha. Kan cubbuun isaaf hin malle eenyudha ree? Waaqayyoon ala jira? Hin jiru. Kanaafuu ilmaan namaa fayyisuu kan danda'u eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf waaqayyoon
ilmaan namaa waan jaalatuuf jaalala ilmaan namaatiif qabuudhaaf nama ta'ee jechuudha. Maal jedhaa? biyya lafaatti dhalachuun Kiristoos kabajaa jannataa fi samiitti nu deebisee Kiristoos osoo waaqa ta'ee jiru mataasaa gadi qabee dhufe hamma du'a fannootitti kan ajajame ta'ee jedha. Filiphis 2:7 irratti jechuudha. Ilmi namaa sababa balleessa Addaamii jannata dhabee ture. Kanaaf Kiristoos Addaam lammaffaa ta'ee Hewaan lammaffaa kan taate giiftiin keenya Dubroo Maariyaam irraa dhalachuudhaan ajajamee jannatatti nu deebise. Roomee 5:18 irratti jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon foon namaa maaliif uffate? Nama maaliif ta'e? Gaafiin ka'u yoo jiraate nu fayyisuudhaafidha deebiin. Nu fayyisuudhaaf jechuudha. Keessattuu warri musliimaa wantoota kana hin fudhatan waan ta'eef nu fayyisuudhaaf bakka Waaqayyoon. Kan nu fayyise kun immoo eenyudhaan? Kan nu fayyise kun eenyudha? Isa jedhuuf immoo kitaabni qulqulluun maal nuun jedha kan jedhamee haa ilaallu. Amma kaa fayyinee jirraa Waaqni dhalateera gaafa jennu nuti Waaqni dhalateera akka eeyyamaa fi akka jaalala isaatti eeyyama abbaatiin, eeyyama ilmaatiin, eeyyama hafuura qulqulluutiin Dubroo Maariyaam irraa dhalateera jedha. Luqaas 1:26 irraa kaaftanii yoo dubbiftanii ergamaa Waaqayyoo akkamitti akka dubbate hubachuu dandeenya jechuudha. Kitaaba qulqulluu namni amanu jechuudha. Mee amma immoo inni dhalate kun eenyudha? Maal nuun jedha kitaabni? Maatiyoos maal jedhee barreesse? Maarqoos maal jedhee barreesse? Luqaas maal jedhee barreesse? Yohaannis duuka bu'oonni gooftaa maal jedhee dubbate? Nuti akkuma oduu qe'ee keessaa yookiin wanta buna irratti haasa'uudhaan amanaa jirramuu ragaan keenya kitaaba qulqulluudha. Isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa Wangeela Maatiyoos 3:17 irratti akkana jedha. Kunoo sagaleen tokko samii irraa dhaga'amee jedha. Sagaleen tokko maalirraa dhaga'ame? Samii irraa dhaga'ame. Ilmi koo inni jaalatamaan ani itti gammadu kanaadha jedhe. Laalaa ilmi erga jiraate dirqama maaliin jiraachuu qaba? Abbaan jiraachuu qaba. Abbaan yoo jiraate immoo dirqama maaliin jiraachuu qaba? Ilmi jiraachuu qaba jechuudha. Abbaan Aaba kan jennu Iccitii Sillaasee keessatti abbaa, ilma, hafuura qulqulluu jennee jirra jechuudha. Abbaan ilmi koo jaalatamaan, ilmi koo isa kanaadha. Isa kana dhagaayi nuun jedheera jechuudha tokko. Amaariffaan maal jedhaa? እነሆም ድምፅ ከሰማይ መጥቶ በእርሱ ደስ የሚለኝ የሚወደው ልጄ ይሄ ነው jedha kitaabni qulqulluun. Inni biraa immoo wanti isin ajaa'ibu Wangeeluma Maatiyoos 4:3 irratti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa 40 fi halkan 40 gadaam Qorontoos isa jedhamutti galee yookiin iddoo ona ta'etti galee iddoo namni hin jirretti jechuudha. Erga soomeen boodatti guyyaa 40 irratti beela'ee jedha. Maal beela'e? Jaalala namaati. Bakka Addaamii bu'ee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkuma raajonni Museen guyyaa 40 akkuma soome akkasuma jechuudha. Maal ta'e jechuudha? Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos soomee. Maal jedha kitaabni qulqulluun? Erga soomeen boodatti kan isa qoruudhaaf dhufe Daabiloos jechuudha. Nama itti fakkaateeti gara Kiristoositti dhiyaate. Maal jedhaan itti fakkaate? Qorataan dhufee akkana jedhe, ati ilma Waaqayyoo yoo taate dhagaawwan kun buddeena akka ta'anii itti himii jedheen. Laalaa waa dhaga'ee jira jechuudha Daabiloos. Asirratti wanti hubatamuu qabu Daabiloos iccitii namaa beekuu hin danda'u. Garuu arguu hin danda'u. Daabiloos likiskisii yookiin akkuma saree maraattuu walii gaffiiddi waan ta'eef namni maal akka hojjete maal akka dubbatu hin dhagaa Daabiloos. Garuu iccitii hubachuu hin danda'u. Wanta laphee keenya keessatti yaadne hubachuu hin danda'u. Kan hubachuu dandeenyu bichaadha Waaqayyo bichaadha jechuudha. Kanaaf maal jedhaa?
ati ilma waaqayyoo yoo taate dhugaan buddeena akka dhagaa taanee jedhe. Sanan bira gooftaan keenya namni maal bichaan hin jiraatu buddeena bichaan hin jiraatu jedhe. Maal himachiisa? Diiyaabiloosumti mataan isaa ilma waaqayyoo ta'uusaa amanaa jira garuu shakkiitu keessa jira malee. Shakkiitu keessa jira malee jechuudha. Itti aansee maal jedhaa? Wangeelaa hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 32 irratti akkana jedha. Nus oduu gammachiisaa waadaa abbootiidhaaf kenname isinitti lallabnaa jedha. Nus oduu gammachiisaa waadaa abbootaaf kenname isinitti lallabna. Waaqayyo abdii kanas faarfannaa lammaffaa irratti kenneera. Akkuma barreeffametti ati ilma kooti har'a ani isin dhaleera. Sababni isaas inni Iyyesuus kaase nuufis ijoollee isaaniif isaan raawwatee jira jedha. Argitanii? እኛም የአባቶቻችን እኛም ለአባቶች የተሰጠውን ተስፋ የምስራቹን ለእናንተ እንሰብካለን። ይሄን ተስፋ እግዚአብሔር በሁለተኛ መዝሙር ደግሞ አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወለድኩ ተብሎ እንደተጻፈ ኢየሱስ አስነስቶ ለኛ ለልጆቹ ፈጽሟልና። አሬተኒ ከን faarsaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti jalqaba ilaallesanii hojii duukaa bu'ootaa irratti immoo Kiristoos kan jedhame sun jalqaba haadha malee abbaarraa kan dhalate sun amma immoo abbaa malee haadharraa akka dhalate ragaa nu ba'a jechuudha. Itti aansee immoo Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 4 hanga 12tti maal nuun jedha isinitti fakkaata? Maqaa ergamootaa caalaa baay'ee guddaa ta'ee hamma dhaalutti isaan caalaas ni caalaa. Ergamoonni eenyuun akkana jedhan, ati ilma kooti, ani har'ani si dhale. Akkasumas ani abbaa isaaf nan ta'a, inni ammoo anaaf ilma ni ta'a. Ijoollee hangafa gara biyya lafaatti yommuu fidu akkana jedhe. Ergamoonni waaqayyoo hundinuu isaaf haa sagadan. Isaaf maalaatan haa sagadan. Waa'ee ergamootaa akkana jedha. Ergamoota isaa hafuura, garboonni isaas ibiddi ni taasisa. Mucaa ilaalchisee yaa Waaqayyo teessoo kee bara baraan ni jiraata. Ulee mootummaa keetii ulee akkasiiti. Qajeelummaa jaalattee jal'inna ni jibbite. Kanaaf Waaqayyoo hiriyoota kee wal caalaa zayitii gammachuutiin si dibee jedha. Akkasuma yaa gooftaa ati durii kaasee hundee lafaa kaatte. Samiin ammoo hojii harka keetiiti. Isaan ni badu. Ati garuu ni hafta. Hundi isaanii akka uffataatti ni uffatu. Akka uffataatti isaanis marsita. Ni jijjiiramu garuu ati siidha jedha. Barri kee yoomiyyuu hin dhumu jedhee jedha. Argitanii? Ergamootaan akkas hin jenne. Ergamootaan ilma kooti hin jenne. Ilma kooti kan jenne eenyudha? Ilma isaa dhugaa kan ta'e ኢየሱስ ክርስቶስን ይላል። ከመላእክት ይልቅ እጅግ የሚበልጥ ስምን በወረሰ መጠን እንዲህ ከነርሱ አብዝቶ ይበልጣል። ከመላእክት አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወልጃለሁ፣ ደግሞ እኔ አባት ይሆናለሁ፣ እርሱም ልጅ ይሆነኛል ያለ ከቶ ለማን ነው? አሪትን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆፋላ ilma kooti kan jedhe abbaan jechuudha. Abbaan kan inni dubbate. Kanaaf haala kanaan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyoo Waaqa kan ta'e akka ta'e kiristaanonni hubachuu qabna jechuudha. Ammas maal jedhe isinitti fakkaatee wangeelaa Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irratti immoo akkana jedha. Kiristoos akkasuma hangafa lubootaa ta'uuf mataa isaa ol hin qabneedha. Kiristoos akkasuma
hangafa luboota ta'uudhaaf mataa isaa ol hin qabne. Garuu Waaqayyo isa ati ilma kootii ani har'anii si dhale ittiin jedhe sanatu ulfinna kana nuuf kenneedha. Ammallee faarsaa irratti kan inni jedhu suni duuka bu'oonni immoo ni dubbatu jechuudha. Duuka bu'oonni wanta raajonni dubbatan san immoo ifa ba'anii hin dubbatu jechuudha. Kanaaf jechi jalqaba Iyyasuus Kiristoos dubroo Maariyaam irraa kan dhalate yoo ta'u, yeroo nama ta'u maqaa Iyyasuus maqaa tawaahidoo keessa tokko ta'uu yoo hiikamu iccitiin isaas qoricha jechuudha. Qorichi yoo jennu dubbii Waaqayyoodhaaf. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Waaqayyoodha. Iyyasuus Kiristoos erga dhalatee maqaan Iyyasuus jedhamu kun kennameedha. Erga dubroo Maariyaam irraa erga dhalate yookiin malakotii fi foon tawaahidoodhaan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos nama erga ta'e. Iyyasuus Kiristoos nama qofaa miti waaqa qofaa miti namaa jenna nuti. Ilaalla kana booda wajjin jechuudha. Amaariffaa malee qadaamaawii qaala. ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ስጋን ተዋህዶ ሰው በሆነ ጊዜ ከተጠራባቸው የተዋህዶ ስሞች ኢየሱስ የሚለው ስም አንዱ ሲሆን ምስጢራዊ ትርጉሙ መድኃኒት ማለት ነው። ኢየሱስ ጀቹን ቆሪቻ ጀቹ ቆሪቻ ከን ጀደመ eenyuudhaaf raajonni biyya lafaa kan irratti ka'an qoricha kan jedhaman dhugaadha. Maqaan Iyyaasuu jechuun qoricha jechuudha. Iyyaasuu jechuun garuu Iyyaasuu maqaa isaatii malee qoricha hin taane Iyyaasuun. Iyyaasuudhaafuu qoricha kan barbaachisutu dhufa jedhamee raajiin dubbatamee jira jechuudha. Kanaaf Maatiyoos maal jedhamallee wangeela Maatiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irratti qoricha ta'uusaa immoo maal jedhee nu ibsisanitti fakkaate wangeela qulqulluu Maatiyoos wangeela qulqulluu isaa irratti kana jedha. Inni namoota cubbuu isaanii irraa ni oolchaa isaan immoo Iyyasuus ni jettaa jedha. Kan ilmaan namaa cubburraa haquu danda'u, cubburraa qulqulleessuu danda'u eenyudha yoo jenne Waaqayyoodha. Amala Waaqayyoo yookiin amala malakootii ajjeesuu, kaasuu, jiraachisuu, fayyisuun amalummaa eenyuti? Amala Waaqayyooti jechuudha. ከናፍ ማልጅና መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዷልና በማለት መድኃኒት የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱን ያበስራል። አስተን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆርጭተው ፋይሳተው ከንፍስ ማልዋንቴ ዋቀ ዋንቴ ብቻ ሚያሞሞ ወንጌሎን ኒሜ ማልጅዳ ዋይ ከነረት የኔቶ አካፍኑሜ ሙራሰሳ Maatiyoos erga ilaallee Maatiyoos maal jedhee wangeela Maatiyoos jechi qulqulluun Luqaas immoo akkana jedha. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti fayyisaan Kiristoos gooftaa ta'e isiniif dhalateera. ማል ta'eera? Isinii dhalateera. መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዷቸዋልና kanaafuu Iyyasuus Kiristoos qorichaadha jechuudha. Qorichi immoo Waaqayyoodha. Kana kiristaanota. Inni biraa immoo wangeelli Luqaas erga immoo erga kana jedhee wangeela Yohaannis immoo haa ilaallume. Wangeelawii Yohaannis waan sin ajaa'ibu boqonnaa 4 lakkoofsa 42 irratti dubartiin biyya Samaariyaa takka bishaan waraabuudhaaf gara lagaa deemti. Dubartiin tun naannoo sahaa jahaa naannoo oo'ii jirutti naannoo namni mana galatti akka ta'edha. Iddoon isheen bishaan itti waraabdu iddoo Yaaqoob burqaa baasee uummata Israa'eliitiif bishaan itti kennaa isa turedha. Kanaaf seenaa kana beekti dubartiin tun. Bishaan kana gaafa isheen waraabuudhaaf deemtu naannoo bishaanii sanitti bishaan na obaasii inni jedheen gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kara dubartii kanaa dhaqee bishaan na obaasii jedheen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 42
lamarraa yoo dubbiftan seenaa guddaa tokko argattu jechuudha. Sanaan booda dubartiin tun maal jettee warroonni Samaariyaatii fi Yihuudii yookiin warroonni Ayihudii ilaalcha garagara qabu waan ta'eef wal tuffatu waan ta'eef ilaalcha gadhii keessa waan jiranii fi ati Ayihudii waan taateef ani immoo Samaariyaawii waanan ta'eef akkamitti bishaan na gaafattaa jettee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin jechuudha. Asirratti isinin dubbifattu isaa jecha isheen jette keessaa maalidhaa? Wanti nama ajaa'ibu jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dubartii Samaariyaa wajjin yommuu dubbatu iccitii waaqummaa isaa isheef ifa ta'e. Kiristoos fayyisaa biyya lafaa ta'uu isaa ni beeknaa. Argitanii? Iyyasuus Kiristoos fayyisaa addunyaa ta'uu isaa maal taana? Ni beeknaa. Garuu isheen eenyu akka ta'e hin beekne isa. Erga isa beekteen boodatti fiigdee galtee namoota walitti qabdee raajoonni kan dubbatan fayyisaan addunyaa dhalatee jira jechuudhaan ragaa akka baate kitaabni qulqulluun nuuf ibsa jechuudha. Kanumaan kan wal qabatee Iyyasuus Kiristoos jechuun jecha waaqummaa qofa osoo hin taane ergaa foon uffatee maqaa kennameef amala lama keessaa amala tokko, qaama lama keessaa qaama tokko kan ta'e gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos maal jechuudha? Foon amala mataasaa qaba, malakootiin amala mataasaa qaba. Kaniin lamaantuu amala tawaahidootiin tokko ta'ee jechuudha. Tokko ta'e jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyoo waaqa kan ta'e, gooftaa kan ta'e, jiraachisaa kan ta'e ta'uu kiristaanonni hubachuu qabna jechuudha. Hubachuu qabna. Maqaan isaa akka maqaa dhala namaatti namni hamaan maqaa namaa gaariitiin, namni gaariin maqaa hamaatiin. Maalidha? Amaanu'eel jennaan. Amaanu'eel jechuun Waaqayyoon nu wajjin jira jechuudha. Madaani'aalam fayyisaa addunyaa jechuudha. Iyyasuus qoricha jechuudha. Argatanii? Maqaanumti isaa amalummaa Waaqayyoo waan ibsuufi jechuudha malee Waaqayyoodhaaf akka namaa yookiin waaqni biraa jiraatee waaqa biraatirraa adda baasuudhaaf akka hin taane kiristaanonni kana hubachuun hunda keenyarraa eegama jechuudha. Waaqayyoon addunyaa kanarratti ilmaan namaa fayyisuudhaaf kan dhufe ilmi Waaqayyoo Kiristoos akka ta'e hubachuun hundarraa eegama jechuudha. Iyyasuus Kiristoos eenyu jedhee namni yoo nu gaafate deebiin keenya maal ta'aadha? Waan sin ajaa'ibu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Maatiyoos irratti addunyaan tun yaada kana akka kaaftu, yaada boora'aa kana akka kaasan waan beekuuf addunyaan tun immoo akka hin bannes waan barbaaduuf duraan dursee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti akkas jedha. ኢየሱስ ፊልጵስ ቄሳርያ ወደ ተባለው ሀገር በደረሰ ጊዜ ይላል ወደ ደቀ መዝሙርቱም ለመሆኑ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል? ነምኒ ኢልመ ነማቲን ኤኙ ይላል እንለራ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤኙ ወስን ጀዱ ኢስን ኤኙ ይቱ አኒ ማለን ጀዳ ኢስኖ ማልጀት ኢስን ማለከየተን ቤክ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀዮዳ ኢልማ ዋቀዮቲ ጎፍታዳ ጅራቺሳዳ ዳንዲዳ ዱጋዳ ቡዴነዳ ቢሻን ተሊለዳ አከየተን ቤክ ጀተኒ ብቻ አከዲፍተኒ ፊሚቲ ጀተኒ ብቻ ኦኪን ቤክተኒ ብቻ አከዲፍተኒ ፊሚቲ ወንጌለ ማቴዎስ ቦቆና 28 ላኮብስ 19 ረቲ ገራ ሐንዳራ ብየ ለፋት ዴማ ummata yookiin azaaba kan jedhan warra hin amanne maal godha cuuphaa deebisaa barsiisan jedheera.
Kanatu nurra jiraadha. Yoommoo ragaan baan immoo borummoo itti gaafatamtaa. Ragaa ba'uun dirqamadha jechuudha. Kanaafidha yaa kiristaanota ማን ይሉታል? ኤኙ jedhuun እነርሱም አንዳንዶቹ መጥምቁ ዮሐንስ፣ ሌሎቹ ኤልያስ፣ ሌሎቹ ደግሞ ኤርሚያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ። namoonni maal jedhu? ዮሐንስ jedhu፣ ኤርሚያስ jedhu፣ ኤልያስ jedhu፣ akkas jedhu፣ akkas jedhu፣ akkas jedhu. akka ammaatitti immoo akka biyya keenyatti gariin nabiyyi jedha. Gariin immoo nuuf kadhataa jedha. Gariin immoo foon namaa hin uffannee jedha. Gariin immoo Mikaayilii jedha. Argitanii? Nuti hoo eenyu jennaan? Kiristaanota. Nuti hoo eenyu jenna? Nuti jecha eenyu fudhanna? Qulqulluu Phexrosiif fudhanna. Maal jedha qulqulluun Phexros? እርሱም እናንተስ እኔን ማን ትሉኛላችሁ? ኢስነው eenyunaan jettu? Har'a gooftaan keenya Yesuus Kiristoos osoo dhufee eenyunaan jettu nuun jedhee eenyuttanii deebiftu kiristaanota? Eenyuttanii deebiftu? Kanaadha gaaffii guddaan. Ganaadha kaa ortodoksii ta'uun keenya, ortodoks tawaahidoo ta'uun keenya ka adda nu baasu. Namni har'a waa'ee Kiristoos hin beekne akkamitti ortodoksiidha ofiin jedhare? Namoonni har'a waa'ee matatii kan hojjetanii, kan falfalanii, kan kaan godhanii, kan kaan jedhanii waa'ee Kiristoos warra nu banneedha. Qoricha hin arganne, ifa hin arganne, lapheen isaanii ifaan, lapheen isaanii qoricha kanaan hin tuqamne. Kanaafidha hammeenya illee kan yaannu jechuudha. Walirratti illee hammeenya kan yaannu lapheen keenya dukkana keessa waan jirtuudhaaf jechuudha. Kanaaf isinoo eenyunaan jettu? Sanaan booda duuka bu'aa isaa keessaa tokko kan ta'e qulqulluun Phexros maal jedhe? Simoon Phexros አንተ ክርስቶስ ያ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ አቲ ክርስቶስ ilma waaqayyoo jiraatati jedhe. Maal jechuudha? Ilma waaqayyoo maali? Jiraatati. Ilmoon hoolaa hoolaadha. Ilmoon fardaa farda. Ilmoon harree harreedha. Ilmoon re'ee re'eedha. Ilmoon namaa namaadha. Kiristoos immoo ilma waaqayyooti waan ta'eef waaqayyoodha jechuudha. Kana shakkinaa laphee guutuudhaan amanuu qabdu kana. Ragaan keenya kitaaba qulqulluudha. Qulqulluun Phexros kan jedhe kun immoo dhugaa ta'uu isaa. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos lakki ati Phexros waan sirriin jenne, waan sirriin deebifne yoo jedhee ni jiraate akkasi maal jedheen mi alalu? ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ብፁዕ ነህ፣ ኤቢፋማዳ ክርስቲያኖታ ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ ኬኘት ኤቢፈምቶታ አከታን ከናፍ ደሜ ወጅዱ ከብኦታ እብሮታ ሮመ ገራ ሮማት ዮ አርጊተን ቁልቁሎታ የ ማዳ መቃ ክርስቶስ ከናፍ ቁልቁሎታ የነምኒ ኤቢፈምቶታ ከንጅደምኒ ከናም ማንጀዴ ኢየሱስ እንዲህ አለው፣ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ብፁዕ ነህ፣ ይሄን የገለጠልህ በሰማይ ያለው አባቴ ነው። አባ ኮቲ አባ ኮ ኢሰ ሰሚረ ጅሩቱ እጭቲ ከነቲ ኢብሰ ማሌ እጭቲ ቤኩምሰ ፎኒቲ አርገሜምቲ የድ ከማፉ ደኑር ያረኑት ኢሰ ሙሐመድ ዱበቱሞ ኢሰ ማርቲን ሉተር ዱበቱሞ ኢሰ ኬልቪን ሃሰኡሞ isa kun haasa'umoo isa sun haasa'u ከሚ ደሬ ከናብ ማል jedhare ስጋና ደም አይደለም አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚህ ዕለት ላይ ቤተክርስቲያንን እሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆችም አያሸንፉ። ከናብ ኢየሱስ ክርስቶስ የኙ ደሬ ክርስቲያኖት የኙ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልማ ዋቀዮ ዋቀ ጅራታ ዋቀ ከንተይ ፈይሳ አዱኛት kana jechuudha kan ragaa baanu miti. Iyyasuus Kiristoos gaafa jennu kanaadha jechuudha. Kana Iyyasuus Kiristoos kana amannee fudhachuu qabna jechuudha. Abbaa ilma hafuura qulqulluu wajjin tokko akka ta'an jechuudha. Amanuun
kiristaanota hundarraa eegama jechuudha. Waaqayyoon hin mul'anne sun, waaqayyoon hin qaqqabamne sun, waaqayyoon qoratamee bira hin geenye suni jaalala ilmaan namaatiif jecha nama waan ta'eef addunyaan har'a dukkanooftee hubachuu dadhabde jechuudha. Waaqayyoodhaaf garuu wanti hin danda'amne hin jiru. Namas ta'ee dhalatee nama fayyisuu hin danda'a waaqayyoon. Nama ta'uun yeroo baay'ee namoonni baay'een dubroo Maariyaam ijoollee biraa qabdii jedhanii warroonni haasa'an jiru. Hin taane malee dubroo Maariyaam gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin ala ijoollee biraa hin qabdu kuni dhugaadha. Garuu osoo qabaatte iyyuu rakkoo qaba. Ilmoo qabaachuun cubbuudha. Nama ta'uun cubbuudha. Cubbuu miti jechuudha. Sammuu akkasiitiin ilaaluu qabna. Sammuu akkasiitiin hubachuu qabna jechuudha kiristaanota. Amma immoo maal jedhaa Qorontoos irrattis hin dubbata jechuudha waan kana. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos nama kan ta'e ilmaan namaa fayyisuudhaaf akka ta'e ni hubatama jechuudha. Yeroo baay'ee manaafiqaanonni jechuudha warroonni shakkitootaa durarraa jalqabanii akka jiran beekamuu qaba kun. Ifti akkuma jiru dukkanni jira. Waaqayyo akkuma jiru daabiloos jira jechuudha. Dhugaan akkuma jiru sobni jira jechuudha. Kanaaf sobni maaliif argamee jennee haasa'uu hin qabnu jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waaqa fayyisaa, jiraachisaa, nyaachisaa akka ta'e kiristaanonni keenya amannee fudhachuu qabu. Humna waaqayyoo fi ogummaa waaqayyoo kan ta'e Kiristoosidha jedha. Tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 1 lakkoofsa 24 irratti. Humna waaqayyoo fi ogummaa waaqayyoo kan ta'e Kiristoosidha. Ogummaa Kiristoos keessatti caqafameera. Badhaadhummaan ogummaa fi beekumsa hundinuu isa keessa dhokfamee jira jechuudhaan immoo Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irrattis dubbateera jechuudha. Karaa ilma isaatiin abbaan agarre nuti hafuura qulqulluu hin argine. Ilma namaatti garuu kan dubbate bara duriitirraa jalqabee waaqayyoon raajotaan nutti dubbataa ture. Bara isa ammaatti garuu karaa ilma isaatiin nutti dubbatee jedhan duuka bu'an dhugaadha. Raajonni maal dubbatan? Hin dhalataa, hin dhufaa jedhan. Bara keenya kanatti immoo garuu gooftaan dhufee jira, dhalateera, du'eera, du'a moo'ee ka'ee jira, ol ba'ee jira, lammata deebi'ee dhufa, nu fayyiseera inni jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee waaqni hin dhalate yoo jennuu fi hin uumame isa jedhu adda baafnee beekuu qaba. Dhalachuu fi uumamuu. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos hin dhalate malee hin uumamne. Hin dhalate malee maal hin taane hin uumamne. Gaafa hin uumame gaafa jennummaa uumatu jira jechuudha. Hin dhalate gaafa jennu eeyyama isaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf maatiin keenya jechuudha nu uuman immoo nu dhalan. Fertilizationin walitti bu'iinsi abbaa warraatii fi haati warraa erga wal bira ga'anii hanga ji'a 9tti piroosesiin adeemsifame kuni namni beeku jira. Yookiin adeemsi kun haa raawwatu namni jedha jira hin jiru. Kun hojii waaqayyooti. Kun maal jechuudha? Uumuudha jechuudha. Namni immoo hin dhale malee yookiin abbaan hin dhalcha haati hin dhalti ennamti. Hin uumne nama. Kan uume eenyudha? Waaqayyoo bichaadha jechuudha. Kanaaf wanti hubatamuu qabu as keessatti dhaluu abbaa fi dhalachuu ilmaa akka seera fooniin hiikamuu hin qabu. Dhugaadha. Abbaan hin dhalee ilmi immoo hin dhalate gaafa jennu namoonni tokko hin jiru. Akka waan amma namni fakkeenyaa fi ilma godhachuudhaaf abbaa fi haati manaa wal bira ga'uu qabu miti. Jechuun namni qilleensaan dhalatu hin jiru garuu. Kanaafiyyuu akkasitti warroonni yaadan hin jiru.
sammuu keenya bal'isuu qabna amma nuti. Ilaalcha saniin illee miti. Kanaafii miti abboonni akka Abrahaam illee, akka Isaaq illee, akka Yaaqoobitti illee miti wanti jedhaniif kanaaf jechuudha. Akka namni dhalatutti akkasitti dhalate jechuu keenyaa miti nuti. Akkasitti jechuu keenyaa miti. Waaqayyoon waan hundaa gochuu hin danda'a waan ta'eef aangoon harka isaa waan jiruuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhalateera. Dobroo Maariyaam irraa dhalachuusaa duraan dursee immoo raajiin dubbatameera jechuudha. Raajiin dubbatamee jira. Amma nuti ayyaana dhaloota gooftaa kabajuudhaaf fuuldura keenyatti qophii taasisaa jira. Amma nuti maaliif dhalate gooftaan kan jedhudha inni guddaan. Nama fayyisuudhaaf. Kanaaf ayyaana kana yoo kabajnu naaf dhalate yaadannoo taasifna jechuudha. Amma dhalate jechuu miti gooftaan. Dhalatee nu fayyiseera. Naaf dhalachuu koo garuu beekamtii kennaaf jechuudha. Naaf jecha dhalate. Na fayyisuudhaaf dhalate. Kanaaf gammachuudhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin wanti kabajnuu fi kanaaf jechuudha. Mi amma immoo kitaabni qulqulluun waaqummaa Kiristoos mirkaa'inaan akkamitti ragaa ba'a? Isa jedhume haa ilaallu. Tokkoffaa isa 20 bichaa ilaallarraaf. Ishii 20 caqasni tokko nama hubatuuf gahaadha. Garuu isin akka sirriitti bilchaattanii hubattanii namoota biroo akka barsiiftanii fi caqasa 20 isinii kaasa jechuudha. Inni jalqabaa Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 akkana jedha. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gateettii isaa irra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyoo Jabaa, Abbaa bara baraa, Hangafa nagaa ni jedhama. Laala. Yeroo baay'ee kitaabonni kaakuu moofaa keessa jiranii akkaataan itti barreeffama isaanii wanta ganaa fuulduratti raawwatamu akka har'a raawwatametti dubbatama. Kanaafidha maal jedhee mucaan nuuf kennamee jira, nuuf dhalateera. Waggaa meeqan dura isinitti fakkaate? Waggoota gara 700 dura ganaa osoo gooftaan hin dhufiniin dura raajii dubbatamedha jechuudha. Kanaafiyyuu inni dhalatu kun ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ሰጥቶናል ኃላፊነትም በጫንቃው ላይ ነው ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ኦቴ ከናብ ረጋ ባናቸው ደረቲ inni nuuf kenname kun inni dhalate kun waaqa akka ta'e kun asirratti ragaan baameera. Kana caalaa maal barbaanna ree kiristaanota? Masqalii bichaa hidhannee deemuu qofaa miti gahaan wanta hidhatteef ragaa bu'uu qabda jechuudha. Yoo ragaan baan hin ta'u jechuudha. Lammaffaa macaafa Milkiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti akkana jedha. Ati immoo yaa mandara Beetaliyeem jedha. Ati yaa mandara Beetaliyeem Efraataa mandaroota Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodha. Israa'eliin kan mootu si keessaa anaaf ni ba'a. Hundeen isaa si keessaa ba'uuf jirus kan bara durii kan bara baraati jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eessatti dhalate? Beetaliyeem Efraataa jedhamti. Kiristoos raajii dubbatame akka ta'e immoo akkana jedha. Warri dubbii kana dhaga'an keessa jarreen tokko namichi kun dhuguma raajichaa jedhan. Warri kun immoo inni Kiristoos jedhan. Warri kun garuu Kiristoos Galiilaadhaa dhufaa? Macaaficha Kiristoos sanyii Daawit keessaa Beetaliyeem ganda Daawititti akka dhufu hin dubbanneeree? Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 42 irratti jechuudha. Hin dubbatu jechuudha. Gooftaan keenya yeroo Yesuus Kiristoos dhalachuu isaa warri dhaga'an immoo waa'ee kanaatti odeessu. Raajonni dubbatanii jiru. Raajonni kan dubbatan santu raawwatee. Raawwateemmoo raawwateera. Sadaffaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti akkana jedha. Warri biyya lafaa kana seerata keessaa tokko iyyuu dhugummaa kana hin hubanne.
osoo hubatan ta'ee gooftaa ulfinna hin fannisanii turanii. Artanii? Osoo hubatan ta'e, osoo beekan ta'e gooftaa isaanii, uumaa isaanii hin fannisanii turanii jechuudhaan qulqulluun Phaawulos hin dubbate jechuudha. Arfaffaan Qolaasiyaas boqonnaa 2:9 irratti guutummaa waaqummaa hundinuu isa keessatti qaama keessatti mul'ata. Isin isa mataa aangoo fi humna hundumaa ta'een guutamtanii jedha. Artanii? Malakootiin maal keessa? Foon keessa jechuudha. Foon dadhabaan sun, foon tortoree badu sun malakootiidhaan dhufee humna godhatee jechuudha. Foon biyyoo keessatti tortoru sun erga malakootiidhaan ta'e du'a moo'ee ka'ee jechuudha. Shanaffaa macaafa Roomee boqonnaa 9:5 irratti Kiristoos fooniin isaan keessaa dhufe inni hunduma caalaa bara baraan Waaqa eebbifamaadha. Artanii? Kiristoos warruma gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos warra fannisaman kan keessaa dhalate. Wanti isin ajaa'ibu karaa Ruutiitiin macaafa Ruutii hunda yoo dubbiftan karaa saniin gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhaloonni isaa warra hortee Abrahaam irraallee dhufeera. Hortee warra hin amanne warra Ahizaaboota irraallee karaa Ruutiitiin makamee jira jechuudha. Kanaafuu Ahizaab irraalleedha kan irraallee jechuudha dhaloonni gooftaa keenya. Kanaaf inni kun Waaqa bara baraa Waaqa eebbifamaadha jechuudhaan Iyyasuus Kiristoos Waaqa ta'uu nu ibsee jechuudha. Karsuun Kiristoos በሥጋ መጣ ከእርሱ ክርስቶስ በሥጋ መጣ እርሱም ከሁሉም በላይ ሆኖ የዘላለም የተባረከ አምላክ ነው። ከነ ጫላ ማልበርባነ ክርስቲያኑ ዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀ ተው ወርሞ nu barsiisuu barbaadan immoo isin barsiisuu qabdu jechuudha. Jaaffaa Waaqa keenya abbaa keenya gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos jedha. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 3:11 Waaqa keenya abbaa keenya gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Yeroo baay'ee Ortodoksiin sagantaa ishee gaggeessitu hunda keessatti gooftaa keenya Fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos jennaati kunoo kitaaba qulqulluutu dubbata waan ta'eef jechuudha. Namni kan nu morma yoo jiraate qulqulluu Phaawulos haa gaafatan. Gara qulqulluu Phaawulositti maal goona? Erginaa jechuudha. Isatu dubbate waan ta'eef jechuudha. Torbaffaa akkana jedha. Abdiin keenya isa eebbifamaa innis mul'ata ulfinna Waaqayyoo fi Fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos ta'e osoo eeggannu bara ammaa kana of to'achuu fi Waaqa qajeelummaadhaan hin jiraannu jedha. Tiitoo boqonnaa 2:13 irratti. Waaqa hunda jaalu, hunda jiraachisu, hunda obaasu erga qabaannetti qajeelummaadhaan hin jiraannu jedha. 8ffaa inni Waaqa bara baraa fi jireenya bara baraati jedha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5:20 irratti እርሱ የዘላለም አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። ዋቀ በረበራ ፊ ጅሬኛ በረበራ akka ta'e gooftaan keessa. 9ffaa namni barsiisaa Kiristoos keessa hin jiraanne Waaqayyoon qabu. Namni barsiisa Kiristoos keessa hin jiraanne Waaqayyoon qabu. Namni barsiisa Kiristoos keessa jiraatu abbaa fi ilma qaba. Namni garaa kee dhufe barsiisaa kan hin finne yoo ta'e kee keessatti hin simatin. Manaa fi nagaan isaan hin jedhin. Namni nagaa jedhu hojii badaa isarraa qooddata qaba. በክርስቶስ ትምህርት ለማይኖር ሰው አምላክ የለውም። በክርስቶስ ትምህርት ለሚኖር አብና ወልድ አሉት። ማንም ወደ እናንተ ቢመጣ ይሄንን ትምህርት ባያመጣ በቤታችሁ አትቀበሉ። jechuudha. Ilma Waaqayyootii miti jedhee barumsa Iyyasuus Kiristoos kan hin taane yoo nutti fide hin fudhatinaadha. Mana qaallichaa deema kan nun jedhu, mana boorantichaa deema kan nun jedhu, mana warra ayyaanni irra bulee deema kan nun jedhu, mana araqee deema nu
kan nuun jedhu mana falfalaa deemaa kan nuun jedhu kun hafuura hamaadha jechuudha. Kana hin fudhatinaayi jechuudha. Kana hin fudhatinaayi nuun jedha jechuudha wangeelli. Kanarraa bilisa ta'uu qabna jechuudha. Bilisa ta'uu qabna jechuudha kiristaanotaa. Kurnaffaa irratti maal jedhaa? Kurnaffaa irratti immoo maal jedha? Isaan masiinannoo jedhe kuni lammaffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9-11 jira. Kurnaffaa boqonnaa Yihuudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 24. Inni biraa immoo 11ffaan mana qulqullummaa kana balleessi ani guyyaa 3 keessatti nan kaasa. Mana qulqullummaa kana balleessee guyyaa 3 keessatti nan kaasa. ይሄን ቤት ማቅደስ አፍርሱት በ3 ቀንም አነሳለሁ አለ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋይ ጭቲሳ ዱአ ከኦሳ ከንቲ ዱበት ሄደች ኩደለማፋ ልቡ ኮ ፈዲ ኮቲን ነንከን እሺ ካሱፊስ ሁምነን ቀባይ ወንጌል ዮሐንስ በቆንዳ ኩዳን ያዕቆብ 17 አጂሱስ ካሱስ ከነንደኞ እነር ዋቀዮ ለነር ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀ ዋንቴብ ከነ ህንዱበቴ ጀቹ ኩደ ሰደፋን ኢየስ የሮ ሁንዶማ ኢስን ወጂን ኢየስ የሮ ሁንዶማ ኢስን ወጂን ንጅራት አንገሩ የሮ ሁንዶማ ኢስን ወጂን እንጅራዱ የለ ማልቹ አካ አመና አርግተን ከነቲ አካ አመ ፎር ኡፈዴቶ ኢስን ጅዱ ድዴቡ ከነቲ ናን አርግተኒ ኢየስ ገሮሞ ኢስኑ ጅዱ ጅራታ ጀቹዳን ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነ ዱበቴ ጀቹ ከናፉዩ ኩደ ሸነፋ ኩደ አርፈፋ ማል ጀዳ ኩደ ሸነፋ ራቲ ቶማስ ጎፍታ ኮ ዋቀ ኮ ጀዴር አቶ ሙሌ ማል ጀራ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ጅራቺሳ ኬኛ ጀነኝ ቹ ኩደ ቶርበፋን ዋቀዩ ጎፍትች እኒ ጅሩ እኒ ቱሬ እኒ ዱፉፍ ጅሩ እኒ ሁንዱማ ደንደው አኒ አልፋ ኦሜጋ ደጀዴ ከነጀቹን አን ኢሳ ዱራቲ ፊ ኢሳ ቦዴ ደጀዴ ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አከረጋቤ ሙለት ዮሐንስ በቁና ቶኮ ላኮብሰ ሰዴት ረተቹ ኩደ ሰዴት ተፋን እን ዱፉሱን ኩኖ አኒ ደፌ ነን ዱፋ ገቲ ኢሳ እኒ አዱማ አዳን አከ ሆጂ ኢሳጥቲ namaaf nan kennaa fidees nan dhufa jechuudha mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti እነሆ በቶሎ እመጣለሁ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን ከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ አልፋና ኦሜጋ ፊተኛ ኋለኛ መጀመሪያ መጨረሻው እኔ ነኝ የኝን ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩደ ሰገለፋ ኩን አከተው ከንጎድ ፊጣንስ ከንባሱ ኤኙ ጀልቀው ማዩ Aloonni hundinuu akka jiraatan kan godhe eenyu ani waaqayyo isa duraatisi isa booddeedhas jechuudhaan immoo isuma kana Isaayyaas boqonnaa 40 tokko lakkoofsa 4 irratti kaakuu moofaa keessatti isa kaakuu haarawaa keessatti dubbatame jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 fi mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti dubbate kana Isaayyaas boqonnaa 41 lakkoofsa 4 irratti immoo ifa ba'ee jira jechuudha. Waaqa fakka dubbatame jechuudha. Kanaafuu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos waaqayyoodha jechuudha. Digdammaffaan waaqayyo mootiin Israa'el inni Israa'el furu waaqayyo gooftaan maccaa ani isa jalqabaati isa dhumaati ana malee waaqayyoon biroo hin jiru amma jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos waaqayyo ta'uu kiristaanonni hundisaayyuu amannee beekuu qabna jechuudha. Foon waan uffateef namoonni ilaalcha garagaraatiin burjaaja'anii warroonni jiran waan jiraniif kana sirriitti beekuu qabna jechuudha. Kutaa ittaanu keessatti ilma waaqayyootii fi ilma namaa ta'uu sirriitti beekuu qabna. Amalli namaa amala waaqaa. Amaloonni kuniin lamaan akkamitti tokko ta'an. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos ilma waaqayyooti ilma namaati. Akkamitti isa jedhu sanii waaqayyooni yoo jedhee kutaa ittaanu keessatti wajjin ilaalla
Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan ifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Kiristaanotaa asirratti wanti hubachuu qabdanii Iyyasuus Kiristoos Waaqayyoodha. Iyyasuus Kiristoos fayyisaadha. Iyyasuus Kiristoos jiraachisaadha. Iyyasuus Kiristoos nyaachisaadha. Nama hubatuuf caqasni tokko gahaadha isiniin jedheen ture. Garuu namoota biroo hubachiisuu qabna. Namoota biroo barsiisuu qabna. Kanaafiyyuu cimuu qabna jechuudha. Wangeelaa hubachuu qabna jechuudha. Wangeela beekuu qabna jechuudha. Beeknee immoo ofii keenya bicha callisuu osoo hin taane barsiisuu hubachiisuun hunda keenyarraa eegama waan ta'eef Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan ifamaa iccitii isaa hubannee beeknee ittiin akka jiraannu firii abbaa 30, abbaa 60, abbaa 100 buufnee gooftaa harkaa, mooticha harkaa badhaasaa akka fudhannuuf gooftaan nu haa taasisu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin